Warroota rifeensi keenya qardaa adda yookiin immoo jajjabaataa rifeensi keenya garmalee yabbataa akkasuma immoo nu harkaa ciccitaa warroota jettaniidhaaf jechuudha. Warroota rifeensi keessan ciccitu akkasuma immoo kan caccabu jechuudha. Egaati mala kana fayyadamtanii hambisuu dandeessanii isiniin jedha. Haga xumura viidiyoo kiyyaatti kan hojjettan abdiin isinirraa qaba. Shama harka fuunee kam jirtu nagaa keessanii nagaa koo dhagalannu waaqayyoodhaaf haa ta'u isinillee kan nagaa taatan abdii guutuun qaba. Warroonni gara haarawaa YouTube chaanaalii kiyyaa dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Warroonni jalqabu turtanis baga nagaan eegdanii egaati YouTube kee subscribe gochuudhaan maatii ta'an isiniin jedha akkasuma like comment godhaan isiniin jedha egaati gamanumaan gara viidiyoo keenya irratti dabarra jechuudha. Like, subscribe, share, comment gochuudhaan maatii keenyaatuuf ta'uu hin dagatinaa galatooma. Egaati gamanumaan gara hojii keenyaatti dabarra jechuudha. Wantoonni nu barbaachisan kokonaat oiliidha. Kokonaat oilii akkuma asirratti argitan kana kokonaat oilii gosoota hedduutu jira jechuudha. Isin gosa zayitii rifeensa keessanii fayyadamuu dandeessu garuu isa kana fayyadamaa kokonaat oilii jechuun rifeensa keenya kan lasallasuuf kan nu gargaarudha. Akkasuma saffisaanis akka marguuf nu gargaara jechuudha. Fireesh urguutti kan jedhu akkasuma immoo urgoo isa nu jennuun jechuudha yookiin itittuu jedhama afaan keenyanii. Innaa damma jechuudha inni kuni kana sadee walitti makuudhaan rifeensa keenya haala kamiin dibachuu akka dandeenyu walumaan kan ilaallu ta'a turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Egaati isbaadii maankaa lama itti goonee jira jechuudha. Isbaadii yookiin immoo urgoo jechuudha. Egaati erga maankaa lamatti dabalatneetii booda damma maankaa tokkotti goona jechuudha. Yeroo hedduu biyya keenyaatti dammi rifeensa ni addeessaa inni jedhamu ni jira garuu wanti sun sobaadha. Ani ergan biyya kanaa dhufe yeroo hedduu nan dibadha rifeensi yaarillee hin qabu jechuudha. Egaati inni sun jecha biyya keenyaatti malee biyya kanatti hin argine namni kamiyyuu rifeensaa fi damma ni fayyadama jechuudha. Damma duwwaa osoo hin taane shaampoon damma irraa hojjetamullee ni jira hedduun keessan ni beektan jedheetan yaada. Kanaafuu gaafa isin ta'ee jiraate jechi sun sobaan isin jechuun barbaada. Egaati kokonaat oilii maankaa tokkotti dabaleetiin jirra. Sana booda sadeen isaatiyyuu bakka tokkotti walitti makna jechuudha. Akkasirratti wal fudhatu waliin dha'uu qabna. Egaati haala kanaan erga xumureetii booda isa kana fakkaata jechuudha. Kireemii ta'eetii jira. Egaa rifeensa keenya addaan qooduudhaan rifeensa guutuu warroonni dibachuu barbaadan rifeensa guutuu dibachuu dandeessu. Akkasuma immoo warroonni qarqara rifeensaa duwwaa dibachuu barbaadan qarqara rifeensaa dibattanii sa'aatii daqiiqaa 30 booda dhiqachuu dandeessu jechuudha. Shaampoos ta'e koondishinarii kamiyyuu fayyadamuu dandeessanii haala kanaan dhiqachuu dandeessu jechuudha. Egaati isbaadii gimmaashan fayyadame jechuudha. Kokonaat oilii akkasuma immoo dammaadha wantoonni nu barbaachisanii egaati gara dibachuu keenyatti deemna.
Rifeensa keessan addaan qooduudhaan rifeensa guutuu dibachuu warroota ni barbaaddan rifeensa guutuu dibachuu dandeessan akkasuma immoo caafii rifeensaa duwwaa warroonni dibachuu barbaaddanis akkasuma haaluma saniif barbaaddan dibachuu dandeessu jechuudha. Egaatii daqiiqaa ofirra tursiistanii daqiiqaa 30 booda dhiqachuu dandeessu jechuudha. Yeroo baay'ee daqiiqaa meeqa ofirra tursinaa sa'aatii meeqa ofirra tursinaa warroonni jetanii koomenti yaadnaaf bariitan jechuudha. Viidiyoo hanga xumuraatti waan hin dhaggeeffanneedhaaf malee sa'aatii kamaa gama akka ofirra tursiisuu dandeenyu yeroo hundumaa nan dubbadha jechuudha. Egaatii daqiiqaa 30 erga ofirra tursiistanii booda dhiqachuu dandeessu jechuudha. Yeroo hedduu rifeensa keessan osoo hoggaa miiccattan rifeensa goggogaa osoo miiccuu baattanii rifeensa kan keessan hin ciccitus akkasuma immoo isiniif lasallasee dafee akkasiniif dheeratu isinii ta'uu danda'a jechuudha. Garuu irra hedduun kan keessaa rifeensa duwwaa miiccitu rifeensa goggogaa miiccitu jechuudha. Rifeensi goggogaa akkasuma immoo shaamboodhaa yeroo miiccine rifeensi keenya caalaatti goggogee akka ciccitu ta'a jechuudha. Kanaaf rifeensa keenya osoo miiccataniin dura yoo wantoota tiriitimentii yoo qabaachuu baannellee zayitiidhuma adda addaa dibannee rifeensi keenya sirriitti akka laafu erga goonetii booda sana booda miiccachuudha qabaanna malee rifeensa goggogaa miiccinaa isinin jedha ni ciccita waan ta'eedhaaf. Egaatii erga miiccineetii booda immoo rifeensa keenya zayitii dibachuu yookiin immoo kireemii ciqaa zayitii kan jedhamu fakkeenyaaf zayitii akka bishaanii osoo hin taane akka kireemii osoo isa dibattanii bareedaadha jechuudha. Warroon rifeensi keessa jajjabaatu maaliif inni rifeensa keenyarraa akka nu turu nu taasisa jechuudha. Dafee rifeensa keenyarraa waan hin banneedhaaf wantoota akkasii fayyadamaa isinin jedha. Egaatii hanga xumura viidiyoo kiyyaatti waan wajjin turtaniif guddaa galatoomaa isinin jedha obboleeyyan. Like, subscribe, share, comment gochuudhaan maatii keenyaatu ta'uu hin dagatinaa galatoomaa. Isinin jedha. Egaatii viidiyoo biraatti hanga walitti deemintu turtiin keessan turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaatti naa tura.